Harka fuunee kabajamtoota hordoftoota lammii miidiyaa irraa oduuwwan yeroo kanaaf qabnu isinitti himaa hangafoota oduu dursuun. Finxaleeyyiin naannoo irra deddeebiin uummata irra faanii haleellaa dhaqqabsiisan warra lafa Oromiyaa saamaa turan tahuu Koomishinar Araarsaa Mardaasaa himan. TPLF tarsiimoo qabsoo bara dargii Mallas Zeenaawiin fayyadamuudhaan mootummaa federaalaa fakkeessanii uummata Tigraay irratti haleellaa boombii raawwachuuf karoorfachuun dhaga'ame. Tigraayitti rooba cimaa roobeen giddugalli kaambii buqqaatotaa diigame. Ugandaan biyya ishee keessatti obboleessa muummee ministeeraa Israa'el Joonataan Neetaaniyahuuf siidaa dhaabuun dhaga'ame. United States misaa'ila sirna fageenyaa irratti kuufamanii kan kuufama keessaa qabdu gara caalu haleellaa Iraan irratti fayyadamuun gabaafame. Daawwattootaa fi hordoftoota lammii miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti sin dhaqqabu kanneen dhammeessin dhageessifne hanga footootu lammii miidiyaatii amma abbaleen oduu taasina. Gareen TPLF mootummaa federaalaa waliin wal lolaa jirtu qindoomina mootummaa Eertiraa wajjin uummata Tigraay irratti haleellaa banuuf qophii xumurtee jiraachuun dhaga'ame. Haleellaan TPLF karoorfatettuun illeen akka waan mootummaan federaalaa raawwate fakkeessuudhaan uummata mootummaatti kakaasuuf kan yaadame ta'uun ibsame. Akka gaazexaan Horn Review maddeen nageenyaa waabeffachuun gabaasetti wayyaaneen qindoomina qaamolee Eertiraa waliin ta'uun haleellaa Tigraay keessatti raawwatte mootummaa federaalaatti qobalaachuudhaaf karoorfatte qophii xumuruun ibsame. Gaazexaan kun maddeen odeeffannoo nageenyaa waabeffachuun akka gabaasetti hooggantoonni wayyaalee qaamolee waraanaatii fi siivilii waliin ta'uudhaan Eertiraa bakka Zaalambassaa jedhamutti waliin mari'achaa jiraachuu gabaase. Akka gabaasa kanatti karoorri qophaa'e kun duula waraanaa siyaasaa fi miidiyaa keessatti kan hammatu yoo ta'u hayyoon isaallee mootummaa federaalatti uummanni akka kaka'uuf kan yaadame ta'uutu ibsame. Gabaasni kun marii magaalaa Zaalambassaatti taa'amte tanarratti hooggantoonni maqaan isaanii Wadii Beetiyyaa, Wadii Madiinii fi Kinfee Daanyaachoo faajaman akka hirmaatanis ibseeti jira. Filannoo Zaalambassaa marii tanaaf taasifamu haala seenaa fi waraana kaabaa waliin kan wal qabatu ta'e akka itti fufuus kan yaadame ta'uun ibsame. The Horn Review gabaasni kun akka jedhutti dhoohinsi boombii gurguddaan bakka adda addaatti dhoosuun akka waan mootummaan federaalaa raawwatame fakkeessuuf yaadni irratti mari'atamaa jiraachuu hime. Dhiibbaa miidiyaa hawaasaa fayyadamuun ergaa mootummaa federaalaa himattu yeroo tokkotti bal'inaan tamsaasuudhaaf karoorfamanii jiraachuu ibse. Gabaasni kun karoorri Haawuzaa lakkoofsa 2 jedhamu irratti akka mari'atametti haleellaa namoota nagaa irratti miidhaa guddaa geessisuu danda'u uummata irratti raawwachuudhaan uummata mootummaatti kakaasuuf kan yaadame yoo ta'u dhoohinsa kanaaf bakka xiyyeeffannoo keessa galan keessa dhaabbilee fi warshaalee Everett waliin wal qabatan akkasumallee wiirtuuwwan atoobisaa fi geejjibaa, hospitaalota, bataskaanota, masjiidotaa fi iddoowwan uummanni itti wal ga'an irratti kan raawwatamu ta'uuf karoorfame. Gama biraatiin ammoo dallaan qotamuu fi bobbaan waraanaa gurguddaan kallattii raayyaa Alaamaxxaa, Zoobal, Waajaa, Xummuugaa, Meekoonii fi Hooram keessatti yeroo ammaan tana qotamee jiraachuun ibsame. Keessumattuu kutaan waraanaa armii 43 naannoo seeraa fi beelaa jaamuu keessatti meeshaa waraanaa gurguddaa qabatanii yeroo ammaan tana bobbaafamanii jiraachuun gabaafame. Hidhattoonni kunneen odeeffannoon isaanii akka hin miidhamneef of eeggannoodhaan sosso'aa jiraachuu himan. Gabaasni kun naannolee Alaamaxxaa, Hooram, Qobboo fi Hoonitti geejjibni addaan duraa citee jiraattonni mana isaanii keessaa baafamanii akka jiranis ibse. Aggaammii kamuu qolachuun nageenya fooyyee waaressuuf qophii gahaan taasifameera jechuun Koomishinara Jeneraalaa Araarsaa Mardaasaa himan. Aggaammii diinonni biyyattii kamuu taasisan qolachuun nageenya fooyyee waaressuuf qophii gahaan taasifamuu hoogganaan biiroo nageenyaa fi bulchiinsa Oromiyaa Koomishinar Jeneraal Araarsaa Mardaasaa ibsan. Finxaaleeyyiin Faannoo Amaaraa irra deddeebi'uudhaan uummata irratti riphanii haleellaa dhaqqabsiisan kun warra lafa Oromiyaa saamaa turan ta'uu Koomishinar Araarsaa Mardaasaa hime. Aggaammiin kamuu qolachuun nageenya fooyyee waaressuuf qophii gahaan taasifamee jira jechuudhaan Koomishinara Jeneraal Araarsaa Mardaasaa hime. Aggaammiin diinota biyyattii kamuu taasisan qolachuun nageenya fooyyee waaressuuf qophiin gahaan taasifamaa jiraachuu hoogganaan biiroo nageenyaa fi bulchiinsa Oromiyaa Koomishinar Jeneraal Araarsaa Mardaasaa ibse. Koomishinar Jeneraal Araarsaa Mardaasaa akka jedhetti tutuqaan saamichaa dabree mul'atus nageenya Oromiyaa yeroodhaa gara yerootti fooyya'aa jiraachuu ibse. Wixxifannaan baandaa fi diinota biyya diiguuf akka biyyattis ta'e akka Oromiyaatti taasisaa jiran abjuu ta'e kanaafuu malee kan hin milkoofne ta'uu dubbate. Ilaalcha boodatti hafaa kanaan finxaaleeyyiin Oromiyaa foxxoisuuf Itoophiyaa afaanii fi aadaa tokko ijaaruu taasifamu yeroo kamuu yaaliin isaan taasisan kan hin milkoofne jechuudhaan haleellaa humnoonni faannoo taasisan kun kan hin milkoofne ta'uu dubbate. Waggaa irratti uummanni buqqee gara qeessaanitti deebisuudhaaf haleellaa finxaaleeyyii kana maisuuf duraan dursaa finxaaleeyyii kanarratti tarkaanfii fudhachuun barbaachisaa ta'uu Koomishinar Jeneraal Araarsaa Mardaasaa dubbate. Godina Shawaa Lixaanaalee akka Daannoo, Noordoo fi Jibaatii fi akkasumallee Wallagga Baaforroo Guduruu Wallaggaatti uummata buqqisan gara qeetti deebisuun barbaachisaa ta'uu dubbate.
aanaalee Jibaat, Noonnoo fi Daannootti kan mootummaan Shanee jedhamuu fi kan isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo jedhaniif yaaman humnoota finxaaliyyii wajjin ta'uudhaan uummata buqqaasanii jechuudhaan Komishinar Jeneraal Araarsaa Mardaasaa humnoota kanattis quba qabuun ibsame. Tigraayitti rooba cimaa roobeen giddugalli kaambii buqqaatotaa diigame. Dhaabbanni hawaasa siivilii Tigraay lixa naannoo Tigraayitti giddugala buqqaatotaa koree 70 kaaree 70 square jedhamutti sababa roobaa fi qilleensi cimaan gaaddisni kaampii baqattootaa kun yeroo 20 ol guutummaatti barbadaa'u dhaabbanni siivilii naannoo Tigraay beeksise. Qindeessaan giddugala dhaabbatichaa Zebnoom Qiduu TV Tigraay akka himanitti gaaddisni kunneen guutummaatti barbadaa'u isaanii fi sababa rooba cimaa fi qilleensa adoolessa 28/2018 mudateen qabeenya irratti miidhaa guddaan akka dhaqqabe himeeti jira. Balaan kun namoota keessattuu maanguddoota irratti miidhaa qaamaa qaqqabsiisuun gargaarsa yaalaaf gara dhaabbilee fayyaatti geeffamaniiru jechuun qindeessaan kun dabalee himaniiru. Sababa balaa kanaan buqqaatonni rakkina dabalataa akka isaan mudatu kan hime obbo Zabaanoon qaamotni miira namummaa qaban hundi deeggarsa hatattamaa akka taasisan waamicha dhiyeessaniiru. Buqqaatonni rakkoo hamaa keessa akka jiran kan agarsiise dhaabbanni siivilii Tigraay lixaatti rakkoo kanaaf furmaanni waaraa kan argamuu danda'u buqqaatonni gara qe'ee isaanii duraanii akka deebi'anii fi haalli mijatu yoo ta'e qofa akka ta'e cimsee ibseera jedha gabaasni kun addeesseera. Ugandaan biyya ishee keessatti obboleessa muummee ministeeraa Israa'el Joonataan Neetaaniyahuuf siidaa dhaabuun dhaga'ame. Biyya ollaa Itoophiyaa Ugandaan siidaa Joonataan Neetaaniyahu obboleessa muummicha ministeeraa Israa'el Benjaamin Neetaaniyahu buufata xiyyaaraa idil-addunyaa Entebbe durii keessatti dhaabuun ibsame. Hoogganaan raayyaa ittisa biyyaa Ugandaa fi ilmi pirezidaantii biyyattii Jeneraal Muhoozii Kainerugaba siidaa yaadannoo kana bakka seenaa keessatti beekamaa ta'e kan Entebbe keessatti argamutti dhaabuu himan. Joonataan Neetaaniyahuun waggoota 50 dura bara 1976tti yeroo waraanni Israa'el hojii baraarsaa Opereeshiniin Entebbe jedhamu gaggeesse keessatti du'aan kan boqate yoo ta'u hoogganaa kutaa waraana Israa'el keessaas tokko ture. Yeroo sana lammiileen Israa'elii fi Yihuudoonni biroo namoota hidhattootaan qabaman keessaa baraaruuf ergama waraanaa gaggeeffame keessatti nama hirmaate ta'us seenaan isaa ni hima. Siidaan kunis yaadannoo Joonataan Neetaaniyahu fi namoota hojii baraarsa Ugandaa Entebbe keessatti himataman kabajuuf akka dhaabames ibsameera. United States misaa'ila sirna fageenyaa irratti kuufamanii kan kuufama keessaa qabdu gara caalu haleellaa Iraan irratti fayyadamuun gabaafame. Humni waraana United States waraana ji'a 5 Iraan waliin gaggeessaa jiru irratti misaa'ilota fageenya dheeraa irratti sirnaan qaxxeeffamuun dhukaafamni haleellaa sirnaan geessisuu danda'an keessaa kuusaa isaanii addunyaa bakka hundarraa qaban harkaa fixatanii jiran. Kunis qophaa'ummaa raayyaa waraana biyyattii waraana fuulduraaf turuu irratti yaaddoo uumeera.